Nagaan isinii ta'u akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kaaribuun keenya har'aa eegalee jira. Kaaribuu keenya har'aatiin egaa nama addaa tokkoon qabadhee dhufee jira. Namni kun eenyu laata jechuu dandeessu. Namni kun egaa barreessaa kitaaba saayikooloojii yookaan kitaaba xiinsammuuti akkasumas geggeessaa mana amantaati. Egaa maqaan isaaniis Paaster Fiqaaduu Jammoo jedhamu. Egaa namni kun kitaabolee garaagaraa barreessuudhaan akkasumas kitaabolee gulaaluudhaan kana qofas mootuun ta'an immoo leenjiiwwan garaagaraa kennuu dhimmoota amantii irratti dargaggoota gorsuu barsiisuu ofitti amanamummaa akka qabaatan taasisuu keessatti illee nama gahee guddaa taphatanidha. Guyyaa har'aa kana egaa isaan waliin turtii bareedaa ni taasifna. Isin hanga xumuraatti filannoo keessan AMN+ taasifadhaatii nu faana turaan afeerraa keenyadha. Yeroo gaarii. Yeroo keessan nu laattanii gara istiidiyoo keenyaatti waan dhuftaniif guddaa galatoomaa. Isinis waan affeertaniif guddaa galatoomaan jedha. Ulfaadhu yoo jedhes waamame. Maqaan koo Paaster Fiqaaduu Jammoo jedhama. Kana hojiitti na waamte. Paaster jedhuure? Danda'ama. Paaster ulfaadha yeroo keessan nu laattanii. Ulfaadha isinis. Ulfaadha. Shaayii isinii qopheessee jira. Shaayii kana isinii buusee isa booda turtii bareedaa waliin taasisna. Shaayin kee baay'ee mi'aanaa jirti. Baay'ee mi'aa dhugaa. Sirriitti miti? Dhugaa. Ogeettiidha. Egaa hojiilee garaagaraa hojjettaa, kitaaba ni barreessitaa, tajaajila ni tajaajiltaa. Akkasumas immoo kitaabolee akka gulaaltu dhaga'een jira. Dura Paaster Fiqaaduun eenyu jennee jalqabname. Mee waa'ee Paaster Fiqaaduu xiqqoo si abarruun. Okay, guddaa galatoomii. Paaster Fiqaaduun moggaasa paasteriin akkuma beekamu moggaasa yookaan muudama karaa waldaa kiristiyaanaa kennamuudha. Fiqaaduun immoo Fiqaaduu Jammoo Tafarii jedhama. Jammoo suma asuma moo Finfinnee keessa? Jammoo moo Jammoodha? Jammootu hin taane Jammoodha. Maal jechuudha Jammoo jechuudha? Kanaaf yeroo darbe waaqoon akka tasaa eebba kitaaba korratti argamee ture. Naaf feeree nu ture. Nuti Jammoo keessatti kilaasii 2-3 yookaan kaaree 4-3 keessa kireeffannee jiraannee paasteriin garuu abbaa isaatti waamamanaa jira ture. Naa Jammoon maqaa mukaatiidha nanuun beekun ture dhiyoodhumaan erga gara Finfinnee ol dhufee booddeen maqaa kana bare malee hin beekun ture. Jammoon maal akka ta'e hin beekun ture ni keessaan gara kana gaafa ol dhufu garuu maqaa mukaa akka ta'e hin bare. Kanan dhaladhee guddadhee godina Wallagga Lixaa Aanaa Qondaala baadiyyaa Tarkoo jedhamtu keessatti dhaladhee achirraa kaaseeti gara kana kanan dhufee isa booddee federaal poolisii dorgomeetti kanan biyyaa beeros 2000 jechuudha. Federaal poolisii? Poolisii turte taane? Poolisii tureeree. Dhugaa? Dhugaa. Akkam tureeree? Baay'ee bareeda. Dhugaa. Annaa akkam reenjattaa rakkas? Dandeessaa akkasumas gochuu kun? Beekamaadha. Naachiin ture. Leenjisaa tureerasi. Leenjisaa federaal poolisii keessa leenjisaas ta'een ture. VIP irratti illee hojjechaan ture boodigaardiidhaan jechuudha. Innaa bara 2006 kanan dhiisee gara hojii dhuunfaa kootiitti yookaan militarii keessaa gara siiviliitti dhufe jechuudha bara 2006 ergasii waldaa kiristiyaanaa keessa tajaajila garaagaraan ture. Amma immoo gara aartiitti makameen jira jechuudha waggoottan 5 kanaasitti 2012 asitti immoo gara aartiitti makameen jira. Waa baay'ee namatti tola. Egaa kitaabolee 4 barreessitee jirta. Tajaajilatu gara kitaaba barreessuutti si fide moo kitaaba barreessuutti gara tajaajilaatti si fide? Kamtu dursame? Kamtu hangafa? Dhugaa dubbachuu fi lamaan isaanii wal bukkee adeemu. Garuu ani ergan gara tajaajilaa dhufeeti gara kitaabni kun kan ba'e gaafan akkasiin jedhu mana barumsaatti yeroo barannu waa barreessuun walaloo garaagaraa dhiyeessuun tureera. Dhimmi aartii dhimma uumamaan keessa keetti uumamuudha dhee yaadan akka kootti. Amantiin immoo kanati na baasa jetteetti of gattuudhaan dhimma lubbuu wal qabateedha dhimmi amantiidha yookaan wantoonni amantii jennu kun dhimma lubbuu keetiin wal qabatudha. Aartiin immoo dhimma eenyummaa yookaan lafa kanarra hanga jirtutti abjuu keessa kee jiru sana uumamaan keessa kee kan jiru sana erga guddattee erguuf geessee booddee kanatti ittiin dhalootaaf qoodduudha.
abjuu keessa kee jirudha. Waan har'a kee har'uma bakkeetti bee farra uumame miti. Uumamaan keessa keenya waan jirudha jedhee yaadaan. Sababni isaa mana barumsaatti namni nun barsiisne akkasitti walaloo barreessinu hin jedhanii akkasitti diraamaa hojjedhu nun hin jedhanii garuu keessa keenya waan jiruuf wanti sun tureera. Mana barumsaatti illee walaloo garaa garaa dhiyeessuun tureera. Kana jechuun immoo uumamaan keessa keenya tureera jechuu kooti. Reefu erga waggaa 5 kana duratu bakkeetti ba'e malee waan keessa koo tureera. Kanaaf lamaan isaanii wal bukkee adeeman iyyuu malee wal fidu jedhee nama nu baay'eensaa. Intanaa garaa garaa qaba. Tokko dhimma amantaa, dhimma hafuuraati, dhimma lubbuuti. Inni tokko immoo dhimma eenyummaa kee saba kee abjuuti yookaan immoo lafa kana irratti waan hojjettee hawaasaaf hojjettee darbitudha. Seenaa lafa kana irratti raawwatudha. Garaachi inni amma waa'ee aartiidhaaf jennu hamma lubbuun jirtutti waan hojjettudha. Inni sun immoo uumaa wajjin waan wal qabateera jechuudha. Dhimma lubbuu kee wal qabateera amantii. Tole egaa kitaaba kee naaf fidii kottullee siin jedheen ture. Naan finnee maaf na dhawwatte kitaaba kana? Sooriin jedha. Dursa kitaaboleen kooyi marsaa 2 marsaa 3 illee kan deddeebi'anii maxxanfamanii jiru. Namoota waan harkaa fixe. Guyyaan isinitti naa beellamtanii na waamtanii fi guyyaan itti mana maxxansaatii ba'u. Mana maxxansaa jira amma kitaaboleen muraasni isaanii ba'uudhaaf gidduu kana kan ba'anii jiru. Akka inni xumurameen yeroo jalqabaas man fida. Hard copyidhaan yookaan immoo waraqataan naaf iddoo dhufuu waatti soft copyidhaan naa ergitee jirta. Kitaaboleen kanaan dura dubbisee sababan qabuu fi isa keessaa wanta tokko irratti dubbanne tarii dhalootaaf ni fayyada kan jedhamu keessaa muraasa isaa kaasne afaaniin immoo dhaloonni daawwataa jiru kun immoo waa'ee kitaaba keetii akkasumas immoo xiinsammuu isaanii irratti akkamiin hojjechuu akka qaban immoo waan ni dubbanna. Egaa kitaabi kee jalqabaa kitaabolee 4 barreessite. Kitaabolee 4 barreessite keessaa kitaabni kee jalqabaa situu si'i jedha. Inni lamaffaan immoo damma koomtoo jedha. Of ta'ii jedhan sadaffaan inni taan immoo albuuda golgame jedha. Kitaaboleen kun kitaabolee arfan isaallee kitaaba saayikooloojii yookaan kitaaba xiinsammuuti. Mee kitaaba xiinsammuu kanarratti maaliif xiyyeeffatte? Amantiin dhimma waa yaaduu, waa hubachuu, waan amante sana xiinxaluu akka itti dandeessu si godha. Cal jettee waan amantu wanta namanu kun na baasaa jetta kan ammoo kan ittiin gootu sammuudhaan. Waan an qabadhee jiru kun akkamii hamma kamitti na geggeessa xumura irratti immoo gatiin ani baasaa jiru kuni beenyaan naa kaffalu maalodha jettee itti yaadda. Sammuu irratti xiyyeeffata jechuu kooti. Utuutti yaadin cal jettee ittiin seentu waan kamittiyyuu. Saayikooloojii bira immoo naadatti akkuma tuu beektu saayikooloojiin immoo barumsi xiinsammuun immoo waa'ee amala namaatii fi waa'ee sammuu namaa qoratan immoo. Lamaan isaanii mana amantaa keessatti nan danda'a jedhennaan namootaan amileen kutadhu amilee nan horadhaa abdiin kutadhu jabaadheen milkaa jabaadheen waa bira ga'a jedha haalota keessa jira mo'adhaa inni barsiisna miti yeroo baay'ee akkuma kana xiinsammuun immoo danda'ummaa kee kakaasa motiveessi godha. Barreeffamni dhimma isteejii irratti dhimma hafuuraatiif haasofnuu fi dhimma saayikooloojii wal bukkee fiddee qabdee gaafa laaltu walitti dhufeenya mataa isaanii ni qabaatu. Kanaaf osoo hin beekin gama sana keessa galeen maaliif woordiin nuti yeroo baay'ee dubbannu woordii amilee namaa kakaasudha dhimma hafuuraa keessatti iyyuu. Boora akka bari'uu danda'u guyyaan irraa kun dukkana ta'ullee boriin ifaa hin mo'atta jireenya kana ni mo'atta harkaan kennatiin jennee barsiisna dhaloota. Maaliif dhalli namaa lafa kanarratti waan hin hafneef abdii biraan ni jirannee barsiisna dhimma amantaa yookiin akkaataa amantaa ani keessa jiru keessatti barumsi nuti barsiifnu isa kanaadha. Har'a keenyatu hin taane boriin keenya ifa akka ta'e boru waan biraan akka jiru jennee barsiifna. Saayikooloojii duras gaafa dhattee motiveessi godha si kakaasa hojiif si kakaasa si dammaqsa osoo hin beekamin gama sagalee jechuudha walitti dhufeenya qabu wanta ta'eef. Sagaleen kee garuu duruma akkas ture erga tajaajilaa taateeti. Dhugaa dubbachuuf isa kana baay'ee isaallee hin beeku garuu taaksii fa'aa keessa taa'ee yeroo tokko namoota bira darbee gaafa bilbila fa'aa kaasu namni ne waaw akkam sagalee akkam bareedu qabda kan naan jedhan baay'een namootaa jiru. Garuu akkamitti akkas akka ta'e hin beeku. Waraabeellee dhaggeeffadhee waan hin beekneef dur maal ture amma maal akka jiru jedhee hin beeku. Kitaaba kee isa jalqabaa keessaa situ si'i kan jedhu keessaa maal jedha qabiyyeen isaa yeroo akka walii galaatti ilaallu dachee kanarra yeroo jiraattu
namni of gatee jiraachuu akka hin qabne jireenya isaa keessatti cimoo akka qabu akkasumas immoo abdii ofitti horuu jijjiiramee dammaqee hojjetee dhibaa'ummaa abdii kutannaa kan keessaa bahee namni yoo hojjete waan jijjiiramneef akka hin qabne kitaaba gorsuudha kitaaba saayikooloojii ta'ee jechuudha. Mee sirraa dhaga'uu barbaanname afaan kee irraa jechuudha. Fakkeenya nuu kaastu qabdaa kanaan wal qabattee. Situs ati ramnaan namni siif hin dammaqudha taayitiliin jalatti barraa'ee jiru. Yeroo baay'ee namni maatiitti hirkatee jiraata. Kan baratu sennaa teessee ilaalte amma baratee fixee qacaramuudhaan malee hojii mataa isaanii uummatee jiraachuudhaaf miti. Gaafa teessee ilaaltu yaada nama kanaa ideoloojiin isaa amma hirkataadha. Barumsa ofumaa barata malee gaafa hin xumuru qaama biraan na qacaraa jedha malee waan hin baradhe kanaan waan uuman jedhu. Kana gaafan siin jedhu amma horiin tokko yoo badde horiin tokko yoo si turaa badde amma akkuma baadiyyaa keetti tiksaa turre yeroo ijoollummaadha yoo badde bifa ishee sana dubbattee gurri ishee akkasiidha miilli ishee akkasii eegeen ishee akkas jettee bifni ishee himatteetu horii sana barbaaddee argatta namatti himattee nama ofii isaa keessa bade garuu namni barbaadee sana argatu yoo abbaamti barbaadee of arge malee sababni isaa namichuma sanatu ofii isaa keessa jira. Namichumti ofii isaati ani kana jedhee bakkeetti of hin baasu ta'e namni kan biraan barbaadee arguu hin danda'u. Akka horii madaqoo baddee sana ta'uu hin danda'u jechuudha. Namichatu namicha keessa jira. Kanaaf ati ramnaan namni siif hin dammaqu. Ati ofii keetii ciisnaan hojii dhaabnaan borii kee fi yaaddu taanaan har'a kee irratti hin kaatu taanaan hin dammattu taanaan waanuma xiqqaatte namoonni abjuu qaban namoonni mul'ata qaban hojii bulfatan hin qaban. Warra bakka bultii qaban otoo hin taane immoo karaa deemaadha yeroo hundumaa namni abjuu qabu namni mul'ata qabu namni lafa kanarra dhufee immoo abjuun qabne hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf akkaataa itti fayyadamuu keenya akkaataa itti hojiitti baasnee mul'isuu keenyatu garaagara malee nama uumaan cal jedhima lafa kanarratti uume hin jiru lafa kanarratti kan biqilu muujjaa duwwaadha balbala duratti kan biqilu kan bokkaan gaafa roofuun biqila gaafa caamuun bada dhalli namaa garuu akkas miti ajandaaf kaayyoodhaan uumame yeroo baay'ee barsiisu keessatti mana amantaa keessatti dabalataan illee leenjii garaagaraa nan kennan dargaggoota akkuma biyyaatti iyyuu nama lama taane yookaan hiriyaa koo wajjin yookaan nama kan biraa wajjin ciisne gaafa hirriba keessaa dammaqu anuma dammaqa malee namichaaf hin dammaqu ofii kootii hin dammaqa. Kanaafuu abbaatuuf maraa akkuma Oromoon jedhu abbumaatu ofiisaatiif kakaa abbumaatu ofiisaatiif birmata yoo abbaan iyyeeyyuu ollaan namatti dirmata jedhaman tiire akkas jechuudha. Kitaaba kee lammaffaa irratti damma koomtoodha. Damma koomtoo kanallee dhandhamee hin beekoni. Waan madhaa wayii natti fakkaata garuu fagootti gaafa ni ilaalla jechuudha. Mata dureen isaa damma koomtoo yookaan hadhaa'us ni jiraatama jedha. Akkasumas kitaabii sadaffaan immoo of ta'e jedha. Namni kamiyyuu of ta'e ofitti amanamummaadhaan akka jiraatu kan gorsuudha. Kitaabii arfaffaan immoo albuuda goolabame jedha. Kitaabni kun qabiyyeensaa wal qabateetu jiraame. Yeroo baay'ee kitaaboleen saayikooloojiidhaa baay'ee walirraan fagaatan yaadichatu babal'ataa deema malee dhimmichi dhimmuma kanaa oliiti. Dammi koomtoodha damma sadii gosa sadiitu jira gaafa abbaan koo damma ni oomisha. Dammi koomtoon jira, jiisaan jira, walalaan jira. Koomtoon kuni kannisi gaafa gaaguree yeroo jalqabaa hidhamu kannisi hidhatteetti seenti. Erga seentee booddee daakuu garaagaraa ababaa garaagaraa wantoota foolii qaban baay'ee isaanii funaanteetu fiddee achi keessatti dhaaba uummatteetu jalqaba dhaaba uummatti dhaaba erga uummattee booddee bakka daakuu kanaa fi wantoota garaagaraa fidduu kana keessatti nanaxxutu wuuraatti baafatti. Daakuuwwan garaagaraa kana fiddee itti natti. Isa booddee wantoota ababaa garaagaraa wanta daraaraa garaagaraa fiddeetu itti nattee akkani barreeffama tokko irraa argee dubbisatti fincaan isheetutti intanaatti gootii jedhama. Isa booddee waan afaan ishee irra jiru tokko jira isaan bukeessiti. Gaafa bukaa'u yeroon isaa gaafa bukaa'ee jedhu maal ta'aa deema gara dhangalaatti geeddaramaa deeman isheen bukeessite sun. Koomtoo kan jedhamu kun garuu utuu dhangalaatti hin geeddaramin. Akkuma isheen bukeessiteen wantoonni isheen biqilaa garaagaraa fiddeetti dabalte sun ni jira keessa hin bilchaanne daraaraa kee of keessaa qaba gara dhangalaatti hin geeddaramne gaagura gaafachii murtee yookaan kuttee jettee damma sana keessaa baaftu nyaataaf siif hin ta'u yeroo baay'ee gara lixaa kanatti maal ta'u dammatutti daadhii sana iddoo tokkotti amaariffa isaanii xajjii jedhamu sun
isatu ittiin godhama. Yoo nyaattu maal sitti dhaga'ama? Tokkoffaan bifi isaan bareeda damma waan ta'eef ni nyaatta. Yeroo nyaattu hin gubaa hin hadhaas. Bishaan baay'ee si obaasa. Dhiisuu fi damma nyaachuu fi hin hadhaa. Na jireenyi dachee akka kanaadha. Dhiisuu hin dandeessu jireenya. Jiraachuuf dhalatte. Jiraachuuf immoo in ulfaata. Egaa osoo abdiin kutatin, osoo hin sodaatin, osoo harka hin kennatin jireenya dachee keessa jiraachuuf dhufne kana. Nuti darabaa dhufne miti ree uumaan nu fide lafa kanarra. Guyyaa guyyaan keenya qabu lafa kanarraan godaan. Kaleessa namni du'e irra namni du'an boris hin du'a. Lafa kanarra hanga jirutti namni jireenya kanatti osoo harka hin kennatin akkuma damma koomtoo kana hadhaa kana keessatti gatii baasee hamma injifannoo wayii bira ga'utti dandamatee keessa jiraachuu qaba kan jiru kan wal qabateedha kitaabichi. Of ta'e kan jedhu immoo yeroo baay'ee maalirratti ni xiyyeeffadhe sitti fakkaate. Amma namni tokko addaatti hojii biraa gaafa jalqabu tokkos nama sana ilaalee jalqaba. Isa keessa isaa jiru utuu hin beekin mul'ati keessa isaatii utuu adda hin baafatin namumti godheef godha. Gaafa mana barumsaa dhattee ilaaltummaa fulbaana dhaqi. Guutummaa namaatu dabtarii bitatee dhaqee galmaa. Ji'a 2-3 booddee garuu hunduma natti dachaa. Namoota warra kaayyoof baratan warra waan barataniif beekan qofatu hamma dhumaatti ji'a 4 sana baratee xumura. Damma koom albuuda golgame kan jedhu kun seensuma kitaaba kana irratti argatta. Seensa kitaaba fuuluma kitaabaa isaa irratti jechuudha. Seensa irratti jireenya dacheedha. Namoota dirree kubbaa miillaa seenan itti fakkeeffamu. Dirree kubbaa miillaa gaafa seentu taphataan hin seena, daawwataan hin seena. Sadaffaan immoo kan fishkaa baatee gidduu fiigu. Abbaa murtii. Namoota sadiitu argama dirree kubbaa miillaa keessatti. Gaafa dirree kubbaa miillaatti seentu yeroo namichi sun fishkaa afuufu dorgamtoonni yookaan morkattoonni gara lamaanuu jiran isa jalqabaa lamaan isaanii moo'uuf taphatu. Yoo dadhabame qixa ba'uuf. Hin dadhabaman harka kennatan taanaan hin moo'amu. Dirree tokkittii kana keessatti waa sadii qabxii waata sadii jira. Yookiin moo'u yookiin qixa ba'u dadhabamnaan moo'amuudha. Kan si ajaa'ibu akka yaada barreeffama kitaaba kana keessatti jirutti dorgommii jireenyaa keessatti qixa ba'uun hin jiru. Yookiin hin moota yookiin hin mo'amta. Akka hin mo'amneef immoo osoo dirree kubbaa miillaatti akkuma barataan taphataan tokko yeroo ba'u leenjii shaakala garaagaraa godhee seenamati dirree kubbaa miillaatti dirree jireenyaatti gaafa baatu jalqaba bu'aa qaama keetiin hir'isuudhaan miti sammuu keetiin. Nammoo adda jireenya kana. Jireenya nama jiraachaa jiru waan nama godhaa jiru kana nammoo jetteetti seenta taanaan mootee baata waan sana. Sababni isaa waa mo'uun kan inni jalqabu bu'aa qaama keetiitu hin taane ilaalcha keetii waan ta'eef. Waan mo'uu dandeessu tokko sammuu keetiin nammoo jettee yaadda taanaan waan sana mootee dabarta. Kanaaf utuu gara dirreetti hin se'in mo'uu akka danda'u namni tokko sammuu isaatti amanuu qaba jedheen barreessachi keessatti. Gaaf tokko fatteewwantu dorgommii jalqabe fiigicha. Na gaara tokko bira gaafa ga'anii hundumtuun kukkufu. Idaamaa inni naannoo kaaba bita isaanii mirga isaanii namootatu dhaabbatee harka rurrukuta. Tabbi kun cimaadhaa jabaadhu hin mootaa jedhuun yeroo akka jedhanii namoonni fatteewwan baay'een isaanii tabbichi cimaadha waan jedhamu sana dhaga'uula. Isa booddee achumatti onneen isaanii kun xaaxeetu achumatti du'u. Achumatti kufu. Isheen tokko xumurarra booddee dadhabduu duutuu ishee dadhabdeeftu numattiyyuu gaara sana baatee dhatteetu shaampiyoonsii taate. Gaafa dhaqanii intarviiwudhaaf akkamitti moote fattee baay'een hin du'an inni gaafannaan lakka duudhaadha isheen. Fakkeenya gaariidha kun. Jechoota dadhabaa namoonni dadhaboon mandara keessaa sitti dubbatan olirraa sitti dubbatan dhaggeeffachuu dhiisuun albuuda golgame keessa kee jiru bakkeetti akka itti baaftuuf carraa sii kenna. Waan si dhibu wantoota kitaaba kee keessatti dubbisuuf yaale baay'eesaa yeroo gabaabduu kana keessatti dubbattee akka sammuu namaa keessaa galee namni itti jiraatu gochuu dandeessee jirta. Baay'ee namatti tola. Egaa ta'e geggeessaa mana amantaati. Akkasumas immoo barreessaa kitaabaati. Xiinsammuun kun yookaan saayikolojiin kunii fi amantaa akkamiin walitti fiddati? Akkamiin haala keessa jiru keessaa jijjiiramee ba'uu danda'a? Gaaffii baay'ee murteessaadhaaf gaaffii barbaachisaadha.
Ni dandeessaadha saayikolojiin bakka waan biraayyuu hin qabu. Jechumti saayikoloojii keessatti argattu ni dandeessa. Waan ati gochuu dadhabdu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf gaarri ati itti buutee si jalaan jigne gaarri ati mootuu ittiin bu'insi duraa jigu hin jiru. Saayikoloojii waa sadii qabaata dhaheen yaadan akka ilaalcha goote tokko amala namaa qorata, keessoo sammuu qorata. Inni sadaffaan immoo haala jiruuf jireenya dhalli namaa walii isaa wajjin jiraachuu danda'u kan akkaataa jiraachuu dandeessu itti hima. Dhimmi amantii immoo suma kana dubbatan dhimmi amantiis. Garaagarummaan isaa dhimma lubbuutii fi dhimma waloon lafa kanarra jiraachuuti. Amantiin indiviijuwaaliidha. Saayikolojiin immoo hariirooti namoota wajjin qabdullee si barsiisa. Fakkeenyaaf amala akkamii yoo qabaattetu ansuutume wajjin hojii tokko hojjechuu danda'a. Kun gocha saayikolojiiti. Dhimmi amantii immoo dhuunfaa keetiin addunyaan waan barbaade yoo godheyyuu amantii kee qabaattee nama wajjin immoo nagaa jiraachuu akkamitti kan dandeessu si barsiisa. Kitaabni qulqulluunis quraanamis innaan dhattee isa kana si barsiisa. Nama jibbi amantaan jedhamu lafa kanarra hin jiru. Nama wajjin walummaa yookaan tokkummaa qabaadhu kan jedhudha. Saayikolojiin immoo ilaalcha kee jijjiiri bal'isiidha. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee dhimma amantii irratti xiyyeeffatan saayikolojiin isaaniis banamaadha. Maayindii seetiin isaanii baay'ee banamaadha. Waa gochuudhaaf baay'ee ariifatoodha. Bakka itti wal faallessanii qabaatu kana gaafan sin jedhu saayikolojiin bakka itti wal faallessuu qabu. Namoonni baay'ee saayikoloojii irratti jireenya isaanii kennanii immoo intanaadhaan amantiidhaaf illee faallaa kan ta'an ni jiraatu. Baay'ee namatti tola. Itoophiyaan egaa biyya amantiiti jedhamtee beekamte akka addunyaa kanatti illee amantiitti jabaa kan ta'e saayikolojiin isaa jabaa ta'a jechaa jirtat immoo mee kanaan wal qabsiistee namoota abdii kutannaa keessa jiran tarii jijjiiramuu danda'an kana booda yeroon koo dhumeera sichi eessan ga'a hojjedhee maalan ta'a kana booda jedhan dargaggoota yaadanii fi barnoota ta'uu danda'a jettee kan yaaddu. Akka abbaa amantaa tokkottis dhimma amantii irratti akkasumas immoo akka ogeessa yookaan barreessaa kitaaba saayikooloojii tokkotti dargaggoota kanneen maalluu gorsitaniiti. Namni abjuu qabu namni bor nama kaayyoo ta'u tokko isa kaleessaa keessa taa'ee waan kaleessa keessa dabarsee hin taa'ee of madeessaa hin jiraatu. Ammayyuu namni lafa kanarra jiru amma lubbuun keessaa hin baanetti hamma hin duunetti hamma hin awwaalamnetti hamma geggeessinee nuti biraan deebinetti abdii qaba namni. Kun hin danda'amu sun hin ga'amu achi hin ga'amuudha malee namni dhaqee garuu lakkoofsa qaba. Uumaan bineensota warra bishaan keessa jiraatan, warra qilleensa kana keessa balali'an, warra mukarra jiraatan, warra garaadhaan lafa kana keessa lo'an, garaarra lafarra lo'an, warra miillaan adeeman, warra holqatti galan bineensota baay'ee uumeera. Qilleensa kana keessa kan jiraatan ija namaatti illee kan hin argamne vaayirasota baay'ee isaa. Kana hundumaa keessaa uumaan dhala namaa ofitti aansee uume. Uumama lafa kanarratti uumame keessaa immoo dhalli namaa waaqayyotti uumame yookaan fakkaattii uumaatiin erga uumame danda'a godhee uume uumaan. Dhalli namaa waan hin dandeenye hin qabu. Lafa onaa hin danda'a, beela hin danda'a, quufas hin danda'a, wanta hin dandeenye hin qabu. Kanaaf akka nama danda'aatee lafa kanarratti dhalate danda'ummaa akka of keessaa qabutti of ilaaluu qaba namni malee kutannaa keessaa ba'e. Akkuma harree sanaa jechuudha. Amma gaafa duutti amma lubbuun keessaa ootti yoo mallee dhukkubsatee yookaan illee abdii dhabee jiraate bor waan ta'a jedhee yaaduu qaba jechuudha. Dhalli namaatiif uumaan wanta gurguddaa sadii kenneera. Tokko sammuu siphiyuu kenneeraaf. Inni lammaffaan nama kenneeraaf. Nama isa bira jiru. Sadaffaan yeroo kenneeraaf. Qabeenyi guddaan uumaan dhala namaatiif kenne isa kanaadha. Yeroo baay'ee gaafa namaa wajjin wal qabatu namoonni maal akka godhan beektaa? Ekeleen an gargaarre gaafaadhaan maallaqa irratti xiyyeeffatu. Maallaqa qofaa miti yaada namaa kennuun karaa namatti agarsiisuun qabeenya guddaadha. Inni lammaffaan sammuu ofii kana warshaa gurra keenya gidduu jiru kana lamaan yookaan CPU keenya sochoosuun dirqama ta'a. Dizaayiniin magaalotaa wantoonni amma koriidarri magaalaa keessatti hojjetame kun jalqabe isaa lafarratti miti sammuu keessatti hojjetame. Akka waa gochuu danda'u namni sansala sii kaasee akka fattee ishee duudaa silaasan isa bitaan mirga haasaamu dhiisee keessa isaa maaltu jira maal gochuu danda'a namni kun kan ammoo gochuudhaafi haalli kamillee isa daangessu akka hin dandeenye itti amanuu qaba. Sababni isaa namni hin jira. Abbaan hin jira, obbolaan hin jiru, ollaan hin jira. Namoonni isa naannoo isaa jiru waan ta'eef qabeenya isaas guddaadha namoonni. Inni kan biraan yeroo isaati. Ammayyuu taanaan dhaloonni kun yerootti ishee hafte kana maa guyyaa waggaa tokko hin taane maa ji'oota muraasa hin taane wantoota of harkaa qabu baroota amma of harkaa qabu kanatti hin fayyadama taanaan guyyaan borii qabeenya inni dhaaluudha. Qabeenya inni horachuu danda'uudha. Kanaaf itti fayyadamnaa. Yeroo keenya itti fayyadamu. Hawaasa naannoo keenya jiru itti fayyadamu. Inni guddaan immoo sammuu keenya itti fayyadamu. Warri mataan rifeensa irra illee jira rakkoon qabu murteessaa keessa. Namoota baay'ee tuttuqaa dhiisama. Kitaaba kee keessatti dhimma miira ofii to'achuu
kaastee jirta. Miira ofii to'achuu yeroo gaddaatti, yeroo gammachuutti, yeroo argachuutti, yeroo dhabuutti. Akkasumas immoo yeroo wanti baay'ee nama onnachiisu argamutti miira ofii to'achuu akka qabu kaastee jirta. Miirri to'atamu kun akkamitti to'atamuu hin danda'amame? Gama amantiitiin to'atama moo gama saayikooloojiitiin to'atama? Lamaanuu ni deeggara. Saayikooloojiin gaafa aartu daftee waan murteessin. Gaafa baay'ee gammaddee jirtu immoo waadaan seeniin jedha. Guyyaa tokko abbaa manaatu haadha manaa isaa manatti dhiisee biyya biraa deema. Yeroo inni galgala galu namoonni lama ciisu bakka inni rafu sana. Yeroo seenu haadha manaan argine namoonni namoota lama ciisa isa dhufu haadha manaa isaa wajjin namni kan biraa waan ciisutti fakkaatee lafatti siyaasa rukutee ajjeesa. Isaa rukutee ajjeesee gadi ba'u ulee gatee haadha manaa isaa alaatti dhufti. Abbaa kootiif haadhi koo akka dhufanii as jiru jettiin. Isa booddee baay'ee rifatee baay'ee gaddee argitee wantoota tun abdii kutannaadhaan goonuu amilee caba bara baraan hordofsiisa. Namni baay'een dhabeeraa natti dukkanaa'eera baradhee hojiin arganne dhee qoricha dhugee of ajjeesa. Lubbuun immoo ispeer paartii hin qabdu. Harri yoo dukkanaa'e boriin ifa. Guyyoota kana akka nuti hin sochoofnu qaama sochoosuu qaba guyyoonni kun nuti keessa jiraachuu qofaadhaaf nuuf iyyamame. Aduu kana baasee kan galchu milkaa'ina kan fidu uumaadha. Kanaaf dhaloonni har'a isaanii mo'achuudhaaf borii isaanii bira ga'uudhaaf tasgabbiin baay'ee isaan barbaachisa. Ciniinnachuu nama gaafata. Dhaloonni ammaa kuni isa calalasisi boorus wal duukaa har'uma milkaa'uu barbaada, har'a waa gochuu barbaada, har'uma waa raawwachuu barbaada tasgabbaa'uu wayya. Gaafa nasiin jedhu fakkeenya tokkotti sii dabala. Namichi tokkotu naannoo keenya jirana yeroo hundumaa haadha manaansaa yeroo isheen sa'a ilmitu biruma taa'ee aannan hirkaa fuudhee qabee maajiin irraa dhuga. Naa gaaf tokko aartee dhorkatte. Sawwan si dhorkaddeef immoo guyyaa biraa sitti maatiin eegattee dittimte. Walitti itti aaree abbaan mana maamina dhorkatte. Isa booddee bultee guyyaa sadii booddee taa'etteen. Aannan sana raastee fuute aannan sana erga fuutee booddee dhattee itittuu ta'e. Itittuu fuutee raaste. Dhadhaan keessaa ba'e. Baaduu immoo qodaa biraatti natte. Baaduu sana immoo turteetu abiddarra gootee aaybii ta'e. Utuu baaduu gara aybiitti hin geessin immoo jalaa calalteetu dhamate. Argitee namichi kun kana shananuu walitti gaafa tureedhu aannan itittuu ta'a. Dhadhaatu keessaa ba'a. Baaduu qaba. Dhama jala jira. Aybii ta'a. Edaa namichi kana shanan si'a tokkitti ergaa ture goodatti. Faayidaa baay'eetu argachuu danda'u garuu tokko duwwaa jala ture. Tokkuma keessa argachaa ture. Dhaloonni gaafa tasgabbaa'u akka kana ta'a jechuu kooti. Baay'ee namatti tola. Yaada bareedaa nuu kaastanii. Egaa daawwattoonni nu daawwataa jiran immoo yaada nuu kaasnee waliin mari'achaa ture kanarraa waan baay'ee argatu jennee abdii guddaa qabnaa yeroo keessa nu laattanii gara istiidiyoo keenyaa dhuftanii yaada akkas bareedu nuu kennuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha maqaa daawwattoota keenyaatiif. Isinis warri Addis miidiyaa neetworkiidha. Naaf firtanii waan na keessa jiru dhaloota kanaaf hin ta'a jettanii na kabajanii naaf firuu keessaniif guddaa galatoomaan jedha. Galanni qodachaadha. Ulfaadhaa galatoomaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya kaaribuu keenya har'aatiin barreessaa kitaaba saayikooloojii akkasumas gaggeessaa mana amantaa Paaster Fiqaaduu Jammuu waliin turtiin taasisne kana fakkaata ture. Isinis filannoo keessan AMN+ taasifattanii nu faana waan jirtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Horaa bulaa.